سيقالي إسا خانا فين ريفو كسي سنين جدي خرابنا نوبتني ديمتن خانا مجيون مقابل ليسي سنتاني حقا براقبتي يو حقا سن ديفني أسر راسوني قبوني مقابل ليسن جرم مالي مالك راقبتن جران خانا فمو وانسا أورومون بلون أورومون إراباتي أورومو تيانا كدو برتيتي أكان تلاتي سنت إسنك كان نتيتين جرا وان غرتن الراتي كاتوس قدتو سكا خيرانا فورا جتة جرتي قررت إسنين چلاو هنگدن دينيو ديباني قونا دام نو خارا سيرا دبرسينا سيرا اللي أتلين ديمي خانا أورومو وجين رتو جنة غلطومي والفادو إسنين خان رابويتين جري قرارات ديما جانب سا تير متى رده كوتك فياده أما ولي قلنا جرالان إسيلين سرسيته وري جلال لين نبتي وري قبال لين نبتي نفكات أنا سرقو خنمان بسياله أما سرويته أوكي مرتي أرتست فران عندي خيسان وري سجلة تهات ورتن إسنيس نوتيس والمانو غلطوما أورمو نسجلة تيسان جمع تريغر فكات ورتيس غلطوما أكون هادو بسو بكاكان وادابو تا أما إسين كافته تا أما أمبرين كافته أورمون خيراتيس خدلاتيس أباندنده lafarrattis miidiyaarrattis isa qunnamee haqa isiin isa biraa qabdu kana isa gaafachuuf irraa fuudhuuf kadan yoo jiraate amaana kan nattee jirti tokko kun kanuma qaba cufa asumatti ta'arra dhugaas hanga dandeenyu lallabnee jirra xuxxuunee mul'ifnee jirra nuti agandaa keenya sagalee ta'uu keenya haqa barbaaduu keenya boruus iftaanis itti fufu sun nuufi miidiyaa keenya qabdi ammoo isin amaana nu biraa qabdi koromootti nu bira kaatti Oligalee gandummaa kamaalee haati gatti waliin gosillee hin dhufu gandummaa hojii amullee hin dhufu akkana maan gadi kun gaafannaa ta ammaa yoo asii gabaabsinee baala gidduu kaayannee sagantaa biraatiin takka paartii biraatiin waliin deebinee hojii barbaadeetanii galatooma amma wanni alan nuwaa feene jirti sheeyamzaa eeguu tarii gurbaasan eeguu namni bilbilaan isa qunnamuu fi waa tartiiba godhuudhaaf asii booda laayiviin akkatti fufu wanni eenyuun jirti alatti jechuu fedheeti warri keessa beektan kurtiin faan wanni gadii qulqullatanii jirti wanni ol deebi'aa asitti. Ana makka kiyyatti wanni feeteleen ol deebitu. Olillee deebuu baattu waan hin eeguun qabu kana. Rafeetumatti hanqaan danda'u takkaa gartee nama laalu wajjin dhiibbaa godheetuma maallaqa baasisiisuudha. Reefu diimaa dhaatee jira artistii ol namni inni kabaju hin jiru. Ustaad Faraan artistii Faraan ol namni inni kabajajee jiru hin jiru. Diimaa erga dhaatee deemee waan kana akka waan keessa beekutti. Joorjiin amma ibsa Joorjiin amma bilbila dhaabbatee kutee bilbilee akka inni dhufu godhuun ni danda'a bartaa agendaa miidiyaa rakkisu. Waa dhibbaan dhibba danda'a. Areemus jeetiin jira bilbilee dhufa inshaAllah rakkoo miti sun. Amee gis akka na dhageessani. Ni dhageenya. Ani jechuun gama kiyyaan wallaahi dubbiin tun wallaahi maqaa rabbiiti akka miidiyaa irratti hin baane hedduun tattaafadhe manguddummaan jala deeme sagalee natti ergitee. Ummata Oromoo irratti naaf gadhiisi jettelleen isii ugguree abootaa igat jedhee isii qabee sagalee sanillee ammaan tana beeki ana bira jirti sanillee hamzatti ergine qabeetumaan taa'u jira maaliif dubbiin fokkottuu taatiyyeeti amma immoo naa gadhiisi tayyattu yaada waan jette ani sinumaan dhageessisa karaa gabaabaa. Galatoom ulfaadhu sagalee san gadhiisullee baattu. Nu dhaga'uu isiisuu keessirraa illee sirraa dhageenya galatoom ulfaadhu. Sagalee san nu ergi yoo ifillee gadhiisuu baatte sagalee san nu ergi nuutu gadhiisa nu uummata Oromoo biraan gaha narraa fakkotti yoo jettellee gara keenya dabarsiisin jenna nuti. Asii booda rakkoon qabu Faraan anis qubaan qaba waan ammatti jette ta duraan akkuma waliin genda sanii taasii booda rakkoo miti namni hundi dhagee jira waan ta'eef gurbichi bilbila sirra cufatee kutee uumaan rakkisu bakka murtii ambarillee baate sheeyamzaallee waa ol deebuu Ustaadamsaa eegaa waan inni deemeef hin beekne. Ustaadamsaa bakka sun eegaa isin hin jaa. Sagalee fidee dhufa jechuudha. Xiqqasoo eegaa jee xiqqasoo eegaati san booda beetee ballamallee kabiraan feesisu itti oomuudha wallaahi isinillee yoo baate. Hundi keessan Meegista qaba kana mi daawwataa jirtan kun bakka takka koppiliin share godhame taaptaap manni nu bakka bu'u jira neetworkiin achi achi nama babaasu jira hundi keessan bakka takka koppiliin godha. Assalamu alaikum aroosota waa tokko dubbachuu barbaada. Mee waan kana ibsaadhaa fi dabbaalii fi jarri kunis mee waan kana ni jiru warri biyyaa murtuguutoo fi kanafaa beektaa kanatti waan biraatu dubbii hedduu jala dhaabbataati warri biraa fuuldura hadhii dhiyeessuu barbaade murtuguutoo ati waan biyyaa tana keessa dhaabbadhu woomaaf hin jee. No ani taa'ee maali. Jechuun kiyya wanni hin jee fi mee dabbaalumaaf ibsaan faan gartee waan kana booda sooshaal miidiyaadha. Tana dubbiin tun karaa biraa hammaatti illee deemtellee
وما غرغراتي في ومن فراوات كونفليكتي غيسا كان سين دبالو ما في بسافا كني إسانو ما ناقا جيسني خنا بود دبي خنا هنجو بربادي جرى خي نوين دون كوري أركز لكي Indawon gorre يا galato. ويفين Malee beeki ni laali jaarsa malee jaarsa biyyaati malee jaarsa miti yoo obboleetti isaa fi obboleessa kama Joorjii isaa obboleessa akkuma obboleessa fi obboleetti tokkotti yaada keessa barbaadu jeeni yaada taphachisiisu malee waan godhaa jirus. لك أكاغاري ناقلي جراتي خنا بودا شو دبي شو عشان ميدا تيجي ديمتي خنا بودا دبين تبكو جبات شوف يا ما تشوف سنتي إن هول توتي أتيمي بكا جرتورا موامور تيسني بيتشا ورمان بيالا قناتي فونو جالغي hedduu galatoome abboomi dhage galatoma kanuma fi olbe waan biraati yani galatoome ulfaatu akkasi dabbal kiyya tv bisaanutti keessa walidda wallee haasoyna akkasa goonu galatoome He's right. He's absolutely right. Waan dabree kana namni tokko muuxannoo fudhachuu qaba beeku. Maaliif xiqqoo eeni gartee konfliktiin xiqqoo illee akka waa tokko illee keessatti Warbarree ni galma. Xiqqashoo ustaada xiqqashoo eenee sammuuta xumurraadis. Dabbaali. Akkasi galatooma nagalchuu keessanii waan kanaan kanumaan dubbachuu barbaade. Umbrati. Mubarak wanga bu. Ustaz muti qaba, muti buta. Muti buta malle. Baro bate ya. Baro bate. خلاص godi. خلاص انا خلاص Okay, basta. Dabbaali bijaalibsa. Na dhageessani? Okay. Ina ganya. Na bilbila jaalibsa. Waa'ee waan sadiifin si fedha naa bilbil. Ayya tar. Aboo ani rafaa naa bilbil. Abshir ayya tole. Ay behe dabbaal nageet. Murti. Yoo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. Aboo alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hedduu dhiifaman turree fi sii bilbila murti. Itti guuta sagalee. Sagalee dhiiree. galatooma warri as keessa wanna seensitanii. No, busina. Mee arsesi yoo Jaalibsaas malee namni qabu hin jiru monitoraa. arsesi video jiraate mee. Okay, san busala na meti. Me obbolesa sa olba sa warri kettan obbolesa eenyu. Anaat obsa amma obsa anaatu buusee arsesi faraam sagaleen fidadda jira amma yaada isumarraa fuunama yaada nama biraa dhiisan bira kutaa. Namni kana reefu kan keessaa turtanii. Yo namni sabri jiru dhufee eenyu jiran okay. Namni isa bira jiru jiraate lakkoofsa qoraaddu jaan maqaa barreeffatu. Namni Joorjii bira jiru takka namni Joorjiin ergee mee qoy nama tamam jaamu kana waan inni dubbatu lallaa ibsaa tokko. Murtii jawala ka saaleen dugu deeqa gaalaa biirta itti Anaa miti. Okay. Mulu maal jette mulu tikatti mee dubbaddu? Tole galatooma niitorkiin na buusa ta'een beeku. Itti Waan kana irratti obboleettiin ta'e akka gaariitti dubbatteerti yaadni siillee ifaa. Dubbiin kun dubbii jabaadha. Hin beeytanii haqa namaatti badee. Gabaa Oromoo yoo mammaaktu horii badee maaliif soqan jennaan horii hafeefi jedhan. Maaliif yoo dubbii kana har'a akkuma laaftutti dhiistanii tookaan irra kuttan ta'e boru kabiraallee akkanuma bahee waa balleessa jechuudha. Kanaaf dubbii kana akka salphatti hin ilaalina. Dubbiin haasofni obboloonni koo na dura haasan dubbii jajjabaadha. Salphatti ilaaluu hin qabnu. Namni irree waan qabuuf beekamtii waan qabuuf nama nyaatee amma mucattii tanarraa nama kanatu irra beekamtii qaballee uummata keessatti. Yeroo baay'ee beekamtii qabaniin mana keessatti nama ukkaamsanii waan akkanaa kanatti mul'ata biyya keenya kana keessatti. Kanaaf dubbii kana akkuma obboleettiin teenna dhaammattetti orokaa balleessullee fuunee karaa amantiitti karaa gandaatti gaafa galchaa deemne dubbii ishii kunillee jalaa borcamee baduu danda'a. Biraazar tamaam ganamoo mee tokko na obsi galatoome yaadna keenu walee jira. Ayye waan bareedu dubbii. Arsisi biraa irraa waan inni qabu irraa baafneeti itti fufsiifnaa xiqqoo nu obsi. Tole asuma nuu ture. Asuma ture. Jaalibsa.
وانت اسمي خجو obboleessa isaatii warri jettanii usmi yoo jiraatte ol bahii yoo jiraanne qallee wal ustaaz Hamzaan waan nutti hin deebi'us jara keenya wanni hafe waan jirtu yoo ka waan nutti hin deebi'u illee jiraatu taate baala gidduu kaayyanneetuma sagantaa biraatti walitti deebina amma. Lakkii dhufaatiin jira jee Ustaaz Hamzaan ammallee dubbisee wasaappiidhaan. Okay. Mee obboleessa Joorjii keetti lakkoofsa akka barreesse asiirta. Ajaa'iba. Ibsaan hafete qabee nuti nu ruumne gaayiti urrubsu keessa turre qaxaraarra bulte. Ani duraanuu isaan tun sa'aatii yaamere. Qaxaraa tanan baanu boon. Qaxaraa halkanii baan taate. Murtii guutuu obsinaan ol naqe yeroo takka. Obsinaan hin argine gada jiin shukrii. Obsinaanumaa bar shukriin. Mee arsisi fara'aan sagalee fiddee. Eeba saniifin saniini waa isiitu dhageessisuu fedhe. Biyyeen duuba si kottu jee erga lakkoofsa tokko barreessi jiimme. Arti faraan sagalee dhageessine dhiisan manaas hin jee ibsaa dhiisan maa dhiisu waan kana. Aboo jubbii ijoolleen godina gaa ustaaz deebi'anii akkasitti. Ustaaz ni adeemu yoo deebi'ellee qoyilaa wayii finje maaliif isin jedhe beektaa agandaa kana aan asii oliin agandaa godhuu barbaadu jira. Agandaan kun agandaa hin taane wanni kun sagalee arganne dhagaittiin arganne. Siigalee asii ol gabbifnee furdifneeti sagaleellee yoo amma baafne yoo wanni kun humna dhabaa deema siigalee. Waa hundatti bunee wanta goonu dhiisaa naas hin jee yoo wanta goone malee faraan kiyya bira qabi sagalee amma rakkoon qabu. Murtii guutuu sagaleen si argamtee jirti. Ya, WhatsApp yang jelas sebenarnya jangan. WhatsApp yang jelas sebenarnya. Opsional aku tak kamu tunggu. Opsional aku tak kamu tunggu. Opsional aku tak kamu tunggu. Oke. Oke. Ya, sagalee isiitu deddeebi'ee rabbi bilanii isaa oole. Ustaz Hamza. Faraan duba deebi'ee jira. Ya, Ustaaz Hamza eegu jirra. Deebii kuma lamaaf ol deebi'ee goolabnee akkaataa itti walitti deebinu irratti illee yaada kan nyaannee adda bu'uun Ustaaz Hamzaan dhufee jiraayyee. Oke, bareedaadha. Yaa dhiifama jala keenya bar ijoolleetu na baase. As ijoolleen walirra fiidees adda tartiiba godheen dhufe. Dhiifama hedduu. Ayyee maal inni deebitee itti fufi? Wallaahi bilbila kaasuu dhiisittuun dhiyaatu gurbaani. Maaliif akka taateen hin beeku. Ustaaz bara amma dura ibiddin qabanne namni yoo ibiddi qabate malee bishaan ibiddan godhaaf hin deemu. Ibiddin qabanne bara ibiddi kun xiqqaadha. Ibidda qabsiisuu qabna dhiisaa amma inni fi dhufa booda bar. Rakkoo miti. Yaa yuutuubaraa gaafa sagalee yuutuubaa fi feesbuukaa fi tiktaak garagalchee suuraan isaa bakka hunda garagalchee inni ifuun dhageenya amma dura ifuun agarree bar. Wayitu qabne tuqabne. Yaa tartiibaan akkasitti irraa dubbanna. Yaa akka asuma dhaabna kana rakkoon qabu ammaaf. Akkas taana namni hundi hubatuu qaba. Haqni micciyoodha akkasitti hafee nafu jechuuf adeeti. Ni baha. Innilleen waan godhe kana gatiin maqaa isaatis ni deebitii fi silaa namni ooma dalagatee murataa mere akkasii bar. Namu ooma dalagatee murataa bagana ga'an dhuftan tiim tamaamee fi dubbatanii jiran yaa ta'an dubbatanii jiran. Dubbatanii Aadamii hafi malee dubbatanii jira. Obboleettiin teenya immoo nama gartee maallayni kun isii wanni godhee biyya arabaa ta'ee dalagattee dadhabdee wanni taatee miti ammallee nama gartee ogummaa qabu biyya faranjii jiru dalagattee illee fiduu dandeessii sii galee
Ammallee nama biizinasa gurguddaa qabu micoon. Ammuma ammaatu jechuun. Nama kaampaanii biyyootan adda addaa keessaa qabu. Garuu ammoo namni ani Oromoofiin dhaabbadha. Oromoofiin akkana taha jechaa gaafa intala Oromoodha akkana godhe hedduu sheem. Maquma Oromootu xiqqishoo nyaachuu natti fakkaata jara keenya yoon dogoggoruu baadha. Wanta naatu keessaan nam mul'atee jechuu fadheeti. Waliigalli dubbiidhaa nuti dubbiin finne malee hin finne. Gobas. Dubbiin finne malee hin fitne. Wanni artisti Joorjii taniin beellama isinii seenu intala tana qofaa miti. Hedduutu as deema. Waan mataa nama dhukkubsa. San hunda tartiibaan. Sagalsa sattaree kurna faara siqaan isaa san. Rabbi namaa qaba. Gaafa nama qabe immoo lafa nama qabaa beef. Sigalee tartiibaan viidiyoo isaa qabannee obboleessoo waan fofokkottu jira Joorjii keenya galatoome hundaafuu baga baandiraa Filistiinii sol qabde. Bagacha irrattis baatee walliftee Joorjiin dhufu hin jiru lakki. Yoo kiyya Joorjii dhufu hin jiru lakki. Joorjiin taa'een nu daawwachaa ture hin dhufu. Wallaa hin dhufu. Ammallee dhalaaleen biraa tawaaya Joorjii dubbachuu sodaattee jirtu hedduudha. Carraa kana fayyadamaa. Carraa kanatti fayyadamaa akkuma warri biraa dhufu jiru. Hoottaa tartiibaan takka takkatti Joorjii keenya bismilla jennee aliif jennee irraa haasoina. Eenyu Joorjii? Waan je'urraa anaan naa dura irraa hin jalqabee haasawa. Sigalee isinis itti fuftanii jechuun. Ammoo gaafa gartee wanni biraa gabbaate Joorjii suuta lafa qaqqabachaa dhufaa jechuudha. Suuta akkana lafa qaqqabachaa obboleeyyan kiyya. Arra gurrarra silkii dhaamsite. Borummoo gurrarra silkiin si dhaamti tana quba qabaadhu naamane. Uummata na beeke arra silkii gurrarra nu dhaamsite. Borummoo silkii gurrarra si dhaama. Warri gandummaa jettan gandi Joorjii jaamu ni jira jara keenya. Inuu kana dubbachuun waa gaarii miti bara. Lakki gandi Joorjii jaamoo jiraate dhiifama gandatti Oromoo maqaa tokkotti hin beeka. Waan takka ustaazaa waan takka si gaafachuu fedha. Haa. Akka seera mootummaa Itoophiyaa habiyyaatti jaarsaa fi jaartii waliin jiraachaa turan yoo wal dhaban seerri waan addaan qoodu takka waan addaan baasu ni qaban fakkaatti. Jaarsaa fi jaartiin biyya Itoophiyaa keessatti namni jaartii lama fuudhuun amata 15 nama hiisifti. Gurra baradhaa dhageeffadha. Waan isin dhagahin keessaa jaartii lama heeraa fi seeraan Itoophiyaa keessa fuudhuun hin jirtu. Tana eenyutu dhagahin jedhadha. Fuudha yakka fuudharraati. Waan inni Hamza lamaan fuudhu deemanii ni dhamaa kanan jiidhu. Koo ibsaa kiyya guutaa ustaaza wanni adda baafachuu fedhe osoo ambarillee as walbari jirtu amma gurbaan akka Nikaallee akka inni gaafattee namatti ergittee akka waan inni jiddinna fakkaatti waan dogoggoruu baadha reefu haasoo keessatti akka nu badhetti. Waan qaamaan biyya san keessa hin jirre tarii waan jechuun waan isin biyya biraa inni biyya san keessa jiruuf isiif hin mijoone moo daangaa akkasiitu kan dhorku jira moo yoo jibbitee isarraa murattee addaan bahuu barbaaddee bilisa taatee isarraa murattee jiraachuu barbaadde. Nikaanis karaa seeraatiin akka irraa hiikamu wannumaan bultii isaaniitu wannumaan adda baay'isa isaaniitu akkaataan qabeenya isaaniittis hundi seeraan laalamee furmaata akka argatu godhuudhaaf yaalte yoo yaallatee hoo yaaluudhaaf fedha qabdi godhuu dandeessi moo dandeessu maal daangaansii. Daangaan obboleettii teenyaa dubbii tana himumaa sodaattee itti dhiiftee Oduma Hamzaan hin dubbanneen waan takka dabbaal ibsuu barbaade. Dabbaal sagalummaan ergamtee reefu Ustaaz Hamzaan dhageessisan waan guddoo keessa qabsanummaa hundi gaabeeqe.
gaafattee jibbattee eega bultiis ta'e jibbite maallaquma kiyya naa deebisi akka kiyya jennaaniin maallaqa wal dhalaaniin sii kannaa maallaqa Aboo gurbaan muuditti qabatu jira tana beekamu sagalee irraa isii galaa akkasiin boochee kadhatte san xiqquma akkanatti irraa bantee maan dhageesse nama kuma takkaas jiru kana. hin dandeessu aboo sassan maarraa garaa nu balleessaa ol tanal kenni guyyaa irraa dhiisi ishee kan nu dhageessisniiti. Mee ammaan tana bakka nu dhageessisni dabbaal dhageeffadhu laallaa dhageeffadhu nu dhageessisni miti. Sagalee miciyoo tana ta'u jira miciyyoon turree fukkisee boochee miira keessa galtu sanuu itti dhiisuu qabda maaliif sagaleen si cumarraa fudhamtee gadhiifamti dhageettii harkatti daranu sagaleen amma sin asirra dhageessitaniis kudhantu waraabbatee suuraa isaa irratti hidhee gadhiisa sagalee san isinii galee kaamma waraabbatan gadhiisan san dhageessiftan sagalee maa qabdan isaaf sagalee ta'utti hin jiru miciyyoo sagalee ta'utti jira. Sammuu xiyyeeffanii fitachuu dadhabee baran. Sammuu xiyyeeffanii saniif Nool fuudhi sagalee. Wallahi nanti waan inni na godhe antanii raatii miti ni galti ta'inni sammuu xiyyeeffatu sammuu xiyyeeffanii fitachuu dadhabee baran. Sammuu xiyyeeffanii saniif noormaalii godhuu dadhabee ilaan qarraan tana. Wallahi. Dila kan wanta baadhadhee waa dhiyyate. Dhiiraan kiyyaa miliyoona 15 olii jechaadha. Rabbiin haaqa dubbatu haaqa kanaas arkuu kafeessi kiyyaa halkanii biyyaa na gubatu achirraa rikabar ta'uu dadhabee jechaadha. Ammaan isirraa dho'isu waan isirraa dho'isu hin qabu ati obboleessa kiyyaa waan isirraa dho'isu hin qabu wallaahi laziin bara akkaawuntii ijoollee xiyyaa yoonii dhiirri akkaawuntii xiyya keessaa hin qabaniif akkaawuntii ijoollee xiyyaa keessaa baaseetiin itti ergaa bara sanniiraa kiyyaan waan kiyyaan hurkaa kiyya waaniin an dalagadhe waaniin an dalagadhe waaniin an dalagee hurkaa kiyya akkana dhaabbadhee sa'aa 24 intala dhalaa tahee hurkaa kiyya inni fuudhee bara dhalaadhaan qallamee bara akkasitti duwwaa na hambise doonju rabbiin duwwaa isa hambisu wallaahi laziin. Waan qiimaan na godhe waan qiimaa waan inni na godhe bar an bar takkaa lama jee bar himadheetu fixu bar Joorji hagas takka dhukkuba narra kaayee dhukkuba sammuudhaa akkaan ol godhadhee hin deemne na godhe wallaahi lazi waan inni natti irratti hojjete kun meentalii kiyya jecha sammuu kiyya daameej na godhe namtichi kun daameej akkaan nama ganaa nama tokkotti hin dhiyaanne na godhe. Wallahi lazim deebi'ee maqa balleessu maqaa kiyyana odeessee waa meeqa garuu warra waliin wanni narra geetun nama intala dhalaa tokkoof nama ganaa bultii qabatuuf ni fayyada jeetiin yaada wanni anarra ga'e jechaadha niiraan kiyyaa fi emotionally mentally physically wannummaan ana na abiyuuziitiin ta'een hin jiru jechaadha. Kana immoo rabbii fi innillee ni beekanii jechaadha. Alhamdulillahi rabbiin fayyaa ta'e naaf kennu kana oliitu dalagee akka fuduriin beeka. Siidaa fi waa hundaa'u. Kana jechuun si galee. Hawaan kana godhe hundinuu Joorji Abbuutii jechuudha. George Abbot. Warri sagalee kana waraabbattan siistama itti fayyadamtan isin hundi beektanii suuraa Joorji Abbuutii fi suuraa miciyoo warra keessanii maxxanfattan. Namuu YouTube irrattis gadhiifadhaa, Facebook irrattis gadhiifadhaa, TikTok irrattis gadhiifadhaa. Bakka hundattuu waxaabbataanii suuraa Joorji Abbuutii